Hello, jirra jirtu hordoftoonni Cogectube for assisting extemporaneous preparation part 3 qabadeen dhufee part 1 part 2 gara duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Barattoonni TVT akkasumas barattoonni pharmacy integrated physical pharmacy dhaaf koorsii isin fayyadudha jechuudha. Barattoonni baay'een bakka baay'eetti theoretical concept malee laabii isaa yookaan practical hojjechuudhaaf carraan qabne at least equipment used in pharmaceutical compounding topic jedhu kana sirriitti gaafa laaltan at least hubannoo wayii ni uumtu jedhee yaada. Kanaaf viidiyoo keenya like gochuu, share gochuu akkasumas channel keenyaaf haarawaa taanaan subscribe gochuun miseensummaa keessan akka agarsiiftan kabajaadhaan isinaaf gargaara. Chapter jalqabaa partii jalqabaa irratti waa'ee introduction to compounding and manufacturing, the difference between compounding and manufacturing akkasumas preparatory level for compounding kan jedhu ilaaluuf yaallee turre. Amma immoo partii sadaffaatiin dhufne partii lammaffaa irratti actually waa'ee labeling, criteria of labeling, waa'ee recording and the purpose of recording kan jedhu hamma tokko ilaallee turre. Har'ammoo equipment used in pharmaceutical compounding kan jedhu kan ilaalu jechuudha. Kanaaf meeshaalee nuti compounding tokko qopheessuudhaaf yookaan pharmaceutical compounding tokko prepare gochuudhaaf meeshaalee nuti fayyadamnu eenyu faadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Meeshaan inni jalqabaan mortar and pestle kan jennuun kana. Mortar and pestle jechuun akkuma isin beektan wantoota lama walitti mix gochuudhaaf akkasumas saayizii reduce gochuudhaaf ni fayyadamna. Wanta tokko gurguddaa ta'e kiristaala isaa gara caccabsuuf akkasumas wanta solid form ta'e gara semi solid form akkasumas gara liquid formittis geeddaruuf ta'uu danda'a. Making emulsion, suspension, ointment keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf mortar pestle jechuun akkuma beektan mooyyee fi zanyaa jechuudha. Isaan kunniin laboratory keessatti gahee olaanaa taphatu jechuudha. So it should be noted that the mortar is the bowel and the pestle is the pounding or shearing or grinding implement. So compounder mix in mortars with pestle jedha. Kanaaf mooyyeen yaa wanta jalaan ooluudha kan saampilii irra goonu, pestiliin sun immoo pounding yookaan shearing or caccabsuudhaaf kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. So in pharmacy, the two main types of mortar and pestle are used actually. Pharmacy mortarii akaakuu lama fayyadama mortar and pestle. Inni tokko glaassidha, inni biraa immoo porcelain jennaani. Inni jalqabaa glass mortar and pestle kan jennuun. So the surface of the glass mortar and pestle are very smooth, making them less suitable for size reduction of powders, although they are efficient when grinding crystals into powder formula. Kanaaf glaasiin kun sarfeesiin isaa baay'ee smooth sila ta'ee fi wantoota garaagaraa wantoota strong ta'an irratti caccabsuuf hin dandeenyu. Maaliif daawwitiin cabuu danda'a sila ta'eef salphatti wantoota gurguddoo ta'an wantoota kristaala jajjabaa qaban saayid isaanii reduce gochuuf hin fayyadamnu jechuudha glaasii kanaan. So glass mortar are particularly useful when dissolving small amount of medicament or when incorporating substance such as potassium permanganate or dyes that are absorbed by stain porcelain mortars. Amma yeroo baay'ee glass mortar pestle kana kan fayyadamnu yoo active ingredient keenya garmalee baay'ee xiqqoo taate glaasii kana keessatti osoo bulbulle yookaan immoo mix osoo goone baay'ee bareeda. Kana qofa osoo hin taane keemikaalonni itti fayyadamnu kanneen kalarii qaban yoo ta'e yookaan qalama kan qabaatan yoo ta'e porcelain mortariin kun gara ofitti xuuxuu waan danda'uuf dhiquudhaaf yookaan immoo booda gadhiisuuf nu rakkisuu danda'a sila ta'ee fi wantoota akkasii gaafa fayyadamnu glass mortar and pestle kana fayyadamuu qabna jechuudha. Inni lammaffaa akkuma reefu dubbanne porcelainidha. Generally much larger yoo ilaallu qaamaanis saayiziinis kun xiqqoo guddaadha gilaasii irraa jechuudha. This leads themselves for larger scale production. Yaa wantoota reefu small portion yoo ta'e gilaasii fayyadamne irraa amma immoo kun wanta large ta'edhaaf nu fayyada jechuudha. They are also an ideal for size reduction of powder for mixing powder with other powder for mixing powder with liquid and for the preparation of emulsion. Kanaaf porcelain kana irratti saayizii reduce gochuu ni dandeenya. Maaliif humna cimaa qaba waan ta'eef salphatti caccabuu hin danda'u kun actually. Kanaaf wanta size reduction keessallee
porcelain kana fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas achuma keessa mix gochuudhaaf wantoota colored hin taane yookaan dye warroota hin taane mix gochuutiin emulsion prepare gochuu keessatti nu fayyada jechuudha. So kanaaf diagrammatically kana fakkaata picturein isaanii. Inni kuni glass mortar pestle kan jennuun, inni kun immoo porcelain mortar and pestle kan jennuun. Meeshaan kun baay'ee barbaachisaadha compounding keessatti jechuudha. Kanaaf at least mortar and pestle kana yoo qabaatte as keessatti wantoota lama kan sadii ingredientota walitti mix gochuun extemporaneous preparation or CPD qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf seems this one kana fakkaata jechuudha. This one is porcelain, but this one is glass. Inni lammaffaan meeshaan nuti laboratorii keessatti compoundingidhaaf fayyadamnu lammaffaan tile and spatula dha. Spatula silaa beektu fal'aana. Tiling kun immoo ointment garaagaraa irratti hojjechuuf kan fayyadu. Ointment tile or ointment slab jechuun ni dandeenya actually. So ointment slab or tile is the term used to describe the piece of equipment used to prepare ointment by means of filtration or ligation. Kanaaf wantoota lama yookaan sadii walitti navigate yookaan mix gochuuti ointment gaafa qopheessinu ointment slab or tile kana fayyadamna jechuudha. Inni kunis actually porcelain yookaan immoo simply glass ta'uu danda'a. Kakuu lama qabaachuu kunis tile are usually made of glassed porcelain or glass should be larger enough for the quantity of ointment to be prepared. Size isaa guddaadha, rectangular dha. Kanaaf wanta portion guddaa ta'e tokko irratti qopheessuu ni dandeenya. Spatula akkuma beektan fal'aana. Fal'aanni kun immoo keemikaalota garaagaraa stookii keessaa fudhachuuf nu fayyaduu danda'a. Akkasumas yeroo nuti ointment slaabiin qabaanne itti mix gochuudhaafis ni fayyadamna. So spatula is equipment used to pick solid or semi-solid ingredients and also used for navigation of ointment base with each other in a tile. Kanaaf ointment tile kanarratti samplii lama ingredientota walitti mix gochuun ointment hojjechuudhaaf ni fayyada. Garuu normally faayidaan isaa spatula waan fal'aan inni guddaani pick gochuudha jechuudha. Samplii qooda keessaa fudhachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Maaliif keemikaalota garaagaraa harka keenyaan tuquu hin dandeenyu. Maybe toxic ta'uu danda'a. Akkasumas contamination avoid gochuudhaaf spatula kana fayyadamna jechuudha. Spatula yookaan spoon jechuun ni dandeenya actually maqaan biraa spatula yookaan spoon jechuun ni dandeessu. Kanaaf kana jechuudha. Akkuma argaa jirtanii inni kuni fal'aana. Inni kun immoo ointment tile jennaani. Ointment tile inni kun wanni albee fakkaatu kuni ointment tile jennaani. Ointment slab sana irratti samplii keenya navigate yookaan mix gochuuf nu fayyada. Yeroo tokko spatula kana yookaan immoo spoon kana akka ointment tile kanallee fayyadamuu ni dandeenya yoo rakkanne jechuudha. Normally recommend godhamu garuu yoo dhabne kanallee fayyadamuu ni dandeenya for mixing walitti makuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan stirring rod maammasaa jechuudha. Korkorsaa yookaan maammasaa isa jennu isaanii. Inni kun wantoota lama walitti mix gochuu yookaan agitate gochuudhaaf nu fayyada yeroo baay'ee. So stirring rod are used to agitate liquid to speed up the process of dissolution of the solid and these are normally between 20 to 30 millimeter length and made of glass jedha. Yeroo baay'ee glass irraa kan hojjetamu stirring rod kun dheerinni isaa millimeetira 20 ga 30 ta'uu danda'a. Kana caalas dheerachuu danda'a actually. Kanaaf yeroo baay'ee kan nu fayyadu walitti mix gochuu wanti lama ol ta'e tokko akka uniformly distribute ta'u yookaan homogeneous solution akka uumuuf nu fayyada jechuudha. So care must be taken not to stir too vigorously as this may cause stirring rod to break jedha. Humna guddaatiin stir gochuun nurra hin eeggamu. Maybe caccabsuu sila dandeenyuuf nu harkatti cabuu dandeessi sila ta'eefi humna guddaatiin korkorsuu irraa of eeggachuu qabna jechuudha. So ishee kana jechuudha. Glass rod kan jennuun yookaan stirrer kan jennu isa kana. So inni itti aanu immoo suppository moldidha. Suppository moldiin yeroo baay'ee suppository hojjechuudhaaf nu fayyada inni kuni. Suppository mold yeroo baay'ee suppository gaafa qopheessinu suppository moldii saayizii garaagaraa fayyadamna jechuudha. Kanaaf traditionally suppository mold can range of size 1 gram, 2 gram, 4 gram and 8 gram jennee bifa kana range kanaatiin kenna. Maaliifii for child dose, for adult dose, for youngsters garaagara waan ta'eef doseejiin keenya
doozii barbaadnu sana qopheessuudhaaf suppository mooldii giraama kanaan doozii garaagaraatiin nu dhiyaachuun isaa nu fayyada jechuudha. These weights are nominal and imply calibration with Theobroma oil BB or British Pharmacopoeia jechuudha. Kanaaf suppository mooldii tokko akkuma finneen kallattii maalitti hojjechuun dura grease gochuu qabna. Inni biraa immoo maal gochuu qabna? Calibrate gochuu danda'u qabna by using Theobroma oil. Yes, Theobroma oil kana fayyadamnee calibrate gochuu danda'u qabna according to British Pharmacopoeia. For accurate calibration of the mold, we need to be filled with base alone, the individual suppository formed weight and the mean weight taken as a true capacity. Kanaaf oil kana mold sana keessa galchinee erga solidify ta'e booda weight gochuutiin exactly giraamii tokko giraamii lama kan jedhu jechuun giraamii tokko yoo fayyadamne giraama tokko ta'uu qaba, giraama lama yoo fayyadamne giraama lama ta'uu qaba, giraama 8 yoo fayyadamne immoo giraama 8 ta'uu kan jedhu check goona. Maaliif samboodhaan meeshaa sanarraa amantii itti goonfanna jechuudha. Calibration jechuun amantii goonfachuudhaaf fayyadu meeshaarraa. Meeshaan tokko akkuma dhufeen daataa kennuuf wanta kennuuf sanaaf daataa yookaan respoonsii nu kenna. Respoonsiin sun dhugaadha jennee fudhachuudhaaf waaftu calibrate gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf calibration standardiin keenya Theobroma oil for suppository mold jechuudha. Here are the suppository and the pessaries are made using the same molds when no weight is specified. 1 gram mold is used for suppository and the larger 4 or 8 gram mold are used for pessary. So sizing yeroo tokko specify godhamuu baate 1 gram mold fayyadamuu dandeenya yookaan immoo 4 gram mold or 8 gram mold fayyadamuu ni dandeenya. Kanaaf isaan kanneen jechuudha suppository mold kan jennu. Kanaaf suppository molding kunis pilaastikii ta'uu danda'a akkuma argaa jirtan yookaan immoo sibiila ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf there is a metal and a plastic suppository mold. Kanaaf bifa kanaan dhiyaachuu danda'a. As keessatti jechuudha Theobroma keenya as keessa erga goonii booda solidify gaafatee baafnee measure goona calibrate gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf inni kun gaafa dhiyaatu kan gaafa beenyu giraama 1, giraama 2, giraama 4, giraama 8 jedhee saayizii garaagaraatiin nuuf dhiyaata. Saayizii garaagaraatiin nuuf dhiyaachuun isaa doozii garaagaraatiin akka qopheessinu nuuf fayyada. Inni itti aanu immoo water baasiidha. Meeshaan inni itti aanu water baas. Kuni bishaan danfisuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu. Kanaaf water baas akkuma maqaa isaa ibsutti meeshaa bishaan itti ho'isuuf nu fayyadu. So water bath is a laboratory equipment made from a container filled with heated water. Yeroo baay'ee wanta tokko melt gochuuf akka baquuf akkasumas ho'isuudhaaf water bath kana fayyadamna. Actually hot plates fayyadamuu ni dandeenya. Garuu water bath recommend godhama yeroo baay'ee IPP dhaaf yookaan immoo compoundingidhaaf have to use water bath rather than hot plate. Maaliif hot plate meeshaa garaagaraa sirraa cabsuu danda'a kanneen akka biikarii jechuudha. The item to be melted or heated is placed in the evaporating basin over the water bath containing hot water and allowed to melt or get heated. Sampling nuti baqsuu barbaanne sana evaporating dish irra hin keenya yookaan biikarii keessa kaa'uu dandeenya actually or conical flask keessa ta'uu danda'a. Kana booda bishaan danfaa jiru sana keessa goona yeroo booda ni barqa jechuudha. So all water baths have a digital or analog interface to allow user to set a desired temperature. Kanaaf yeroo baay'ee amma water baathiin baay'een isaanii dijitaala. Kanaaf temperature adjust gochuu ni dandeenya jechuudha. Temperature barbaannu irratti kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanneen adjustable gochuu guutuu ni dandeenya. Akkuma asitti argaa jirtan temperature keessaan asirratti guutuu ni dandeessu. Nooppii kana fayyadamtanii dabaluu yookaan hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf water baathiin kana fakkaataas keessa bishaantu jira. Bishaan kana karkuun kulleen ni banama. Erga bannee booda waan barbaannu as keessa kaa'uu ni qabna jechuudha. Melt gochuudhaaf baqsuudhaaf. Kanaaf erga baqsinee itti fayyadamnee booda bishaan kana maybe torbeetti ta'uu danda'a kan guyyaa 2-3 keessatti asiin immoo drain goonee meeshaan keenya akka garmalee rust hin taane kan nu jalaa umriin isaa hin gabaabbanne maintain gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf asitti drainage qaba jechuudha. So water baathiin yeroo baay'ee baqsuuf yookaan wantoota garaagaraa ho'isuuf akka nu fayyadu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Meeshaan itti aanu weighing balance madaala jechuudha ammoo kun jechuun balance is one of the most important things used to weigh required amount of pharmaceutical ingredient and pharmaceutical extemporaneous preparation. Waan barbaaddu itti measure gochuudhaaf si fayyada jechuudha kun immoo. Kanaaf balaansii fayyadamnee ingredientota garaagaraa
compounding sana fayyadamu sana measure goona accurately. So these balance are differentiated each other by the following parameter. Kanaaf balansii gaafa filannu immoo balansiin wantoota garaagaraa kan criteria garaagaraa kan parametri garaagaraa irratti hundoofneeti kan nuti filannu. Sensitivity ta'uu danda'a, capacity ta'uu danda'a, yookaan immoo sensitivity requirement ta'uu danda'a jechuudha. Termiilee sadiin kana sirriitti gaafa laalle isin galaa fakkeenyaaf sensitivity gaafa jennu this is the smallest weight that makes a perceptible change in the pointer which indicates equilibrium. Kanaaf hammi xiqqaan balansiin sun sense gochuu danda'u meeqaa kan jedhu sana beekuu qabna. In milligram level or gram level kan inni measure godhuu danda'u. Inni gram sensitivity isaa gram level yoo ta'e fakkeenyaaf minimum 1 gram kan safaru yoo ta'e milligram 300 fudhachuudhaaf ni rakkatta. Kanaaf sensitivity isaa sirriitti ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf the most sensitive device osoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni biraa sensitivity requirement the weight necessary to move the pointer of the balance or division index plate against which equilibrium is observed. Kunis almost tokkuma hammam sample hammamiidhaan sense gochuu danda'a meeshaan kun kan jedhu. Capacity gaafa jennu immoo maximum weight dha. Almost sensitivity gaafa jennu minimum weight dha. Capacity gaafa jennu immoo maximum weight. Maximum gram meeqa kan inni measure gochuu danda'u kan jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Beekuun nurra jira jechuudha. Yes, so that is capacity kan jennu kan. Kanaaf balansiin akkuma argitan kana inni kun the oldest beam balance isa jennuun sanii inni kun moodela duraaniiti jechuudha. Actually modelli amma nuti itti fayyadamaa jirru actually this digital balance or electronic balance isa jennu kana jechuudha. Inni kun baay'ee sensitive dha. Wanta xiqqaa ta'e measure gochuu ni danda'a. Akkasumas capacity isaas bareedaadha jechuudha. Garuu in terms of capacity gaafa jara lamaan kana wal dorgomsiifne actually kuni balansiin isaa guddaa ta'uu danda'a capacity isaa. In terms of sensitivity gaafa ta'e immoo ishee kana jechuudha. So nowadays modern digital devices this one kana fayyadamu jechuudha. Argame kana fayyadamuun baay'ee bareedaadha. Inni itti watch glass dha. So watch glass used as a surface of evaporate a liquid to hold a solid while being weighed or heating a small amount of substance and as cover for the beaker. Watch glass yeroo baay'ee sample tokko evaporate gochuu barbaanne achirra keenya jechuudha. Wanta tokko baqsuu yookaan evaporate akka ta'uu barbaanne evaporating dish or watching glass kanarra keenya. Watch glass kanarra keenya. Kana qofa osoo hin taane wantoota garaagaraa fakkeenyaaf semi solid measure gochuu kan mizaanuu barbaanne akka weighing material illee itti fayyadamuu ni dandeenya. Wanta sample baay'ee xiqqoo taate tokko baqsuufis itti fayyadamuu ni dandeenya. Kana qofa osoo hin taane biikkarii cufuuf akka qadaada biikkariitti illee itti fayyadamuu ni dandeenya. Wanta evaporate ta'u yoo fudhanne achirra goone akka inni evaporate hin taane gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf multi purpose device dha. Multi purpose device dha evaporating dish jechuun ishee kana jechuudha. Kanaaf wantoota xiqqootti measure gochuuf ta'uu danda'a, irratti baqsuuf ta'uu danda'a, ho'isuu jechuudha karaa biraatiin wantoota garaagaraatiif nu fayyada. Even akka weighing paper itti nu fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf wanta jeelii ta'e waraqaa irratti yoo mizaanne waraqaa sana irratti xuuxamee hafuu danda'a. Isa kanarra yoo ta'e garuu gara xuuxamuu hin qabu waan ta'eef asuma irratti nu hafa. Isa kana irraa saampilii keenya guutumatti bulbullee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf wantoota garmalee saayizii xiqqaatee measure gochuuf akkasumas akka cuuftullee itti fayyadamuu dandeenya. Akka qadaada biikkariitti illee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. The other one is measuring apparatus. Measuring apparatus are glass or plastic equipment used to measure different volume of liquid ingredient. So measuring apparatus gaafa jennu wanta dhangala'aa ta'e measure gochuudhaaf meeshaalee itti fayyadamnudha. Isaan kun yeroo baay'ee glaasii ta'uu danda'u akkasumas pilaastikii ta'uu danda'u jechuudha. Therefore volume of a sample measure gochuudhaaf wantoota itti fayyadamnudha. There are several types of measure. Some of them are following jedha. Graduate cylinder fakkeenyaaf conical graduates, graduated pipettes, beakers, droppers, bottles, burette. Isaan kun hundi volume record gochuudhaaf nu fayyada. Wanta dhangala'aa ta'e tokko hammami kan jedhu record gochuudhaaf meeshaalee nuti fayyadamnu isaan kanneen. Wanta solid yookaan semi solid ta'e baalaansiidhaan fayyadamnee measure gochuu akka dandeenyetti wanta dhangala'aa ta'e especially liquid dosage form gaafa qopheessinu isaan kanneen fayyadamuun nurraa eegama jechuudha.
Naafas ilaaluu dandeessu isaan kunniin wanta dhangala'aa ta'e tokko meeshir gochuudhaaf wantoota nu fayyadanidha jechuudha. Isheen kuni akkuma ilaaltan pipeetidha. Graduated pipet jennaani. Isheen kun immoo dropper kan jennu ishee kana. Dropper jechuun wanta dhangala'aa baay'ee keessaa amma xiqqoo amma barbaadnu fudhachuu barbaanne ispeeshaalii fakkeenyaaf asiidoota akka kaataalistiitti nu fayyadan fudhachuu barbaanne ishee kana fayyadamna. Volume record gochuu kan immoo dhangala'aa tokko volume isaa hammam kan jedhu meeshir gochuu barbaanne cylindrical fi conical cylindrical graduate kana fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas biikkarii kana immoo fayyadamuu ni dandeenya. Biikkariin kunis actually accurate ta'uu baatus wanta dhangala'aa ta'e tokko fudhachuudhaaf meeshaa nu fayyadudha jechuudha. Kanaaf conical or cylindrical gaafa jennu miila isaa yoo ilaaltan fakkeenyaaf isa kana akkasumas afaan isaarra yoo ilaaltan koonii fakkaata mallattoo koonii qaba waan ta'eef conical jechuun ni dandeenya. So generally how to use pipette? Pipette akkamitti fayyadamuu dandeenya? Amma gaa pipette jechuun dhangala'aa stookii keessa fudhachuudhaaf ishee nu fayyadu kana. Ishee kana akkamitti fayyadamna? Procedure jira. Kanaaf procedure inni jalqabaa select the pipette that is suitable for the required volume to be measured and graduated suitably. This means one that has maximum volume nearest to the volume to be measured. Kanaaf pipette gaafa filannu hammi saampilii nuti fudhannu sun murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ani ml 5 fudhachuun barbaade sulfuric acid ml 5 yookaan chloroform ml 5 fudhachuun barbaade yookaan millilitri 5 pipette millilitri 5 fudhatu barbaaduun narra jira jechuudha. Kanaaf hamma saampilii amma volume nuti fudhannu sana irraa depend taaneeti kan select goonu pipette gaafa filannu saampilii amma fudhannu sana irraa depend taanee lammaffaanii check the pipette's drainage type or blowout or variety. Maybe pipettiin caba yoo qabaate dhangalaasuu sila danda'u fi ilaaluu qaba. Akkasumas uraa garaagaraa yoo qabaate qaawwa xixiqqoo yoo qabaate ilaaluu qabna. Inni sadaffaan check the pipette is clean and dry. Qulqulluu ta'uu akkasumas goggogaa ta'uu isaa check gochuun irra jira. Attach the bulb or teeth over the mouth of the pipette. Never use mouth suction. Naaf pipettiin kun akkuma argaa jirtanii akkasuma gama gubbaa kanaanis qaawwa qaba sila ta'ee fi saampilii kana gaafa fudhattu wanta akkanaa kana tokko pipette bulb jennaani yookaan immoo pipette teeth kan jennu wanta gurraacha amma asitti isin agarsiisaa jiru kana yoo ilaaltan isa kana fuunnee asirratti wanni goone jechuudha. Isa kanatu qilleensaan harkisa gara olii jechuudha saampilii keenya. Kanaaf saampilii qooda guddaa kana keessa jiru harkisuudhaaf pipette bulb kana asirratti erga taayit goone booda harkisna jechuudha. Namoonni tokko maal godhu isa kana gaafa dhaban afaan isaaniitiin gaafa harkisan ni mul'ata jechuudha. Inni sun immoo dogoggora guddaadha jedha asirratti. Maal jedhaa never use mouse for sanction. Harkisuudhaaf afaan fayyadamuu kan qabnu maaliif tasa gara afaan keenya keessa seenee contaminate gochuu waan danda'uuf jechuudha. Inni biraa pour some of the solution to be measured into small clean dry beaker never pipette from stock bottle. Kanaaf fakkeenyaaf ani chloroform ml 5 kan barbaadu yoo ta'e chloroform gaafa faabirikaa irraa gara dhufu ml yookaan liitirii 2.5 ta'uu danda'a. Guddaadha, baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf kallattiimaan achi keessa baasuurraa hamma barbaannu biikkarii xiqqoo keessatti osoo gadi goone contamination hambisuu dandeenya jechuudha. Inni biraa insert the tip of the pipette into the liquid and suck up sufficient amount of the liquid so that it is well required volume jedha. Saakshiniidhaan gaafa harkisnu hamma barbaannu harkisuu danda'u qabna. Sana booda adjust the meninges as required to measure the appropriate volume jedha. Kana isiniin agarsiisa gara fuulduraatti meninges jechuun maal akka ta'e. Remove any excess raw plate to fluid on the outside of the pipette by whipping them to non-shaped disposal jedha. Yeroo nuti harkifnu fakkeenyaaf pipette bulbidhaan fayyadamne qilleensi seenee air bubble suni nu jeequu danda'a waan ta'eef air bubble achi keessa gale sana keessaa baasneeti kan exactly measure gochuu dandeenyu. Inni biraa transfer the volume required to the final container of the product jedha. Volume barbaannu final container keenya keessatti dabarsuu qabna jechuudha. Kuni steepii pipette itti fayyadamnudha. How to use what? Pipette kan jedhamu. Kanaaf inni kun biureetidha. Yeroo baay'ee titrationidhaaf kan itti fayyadamu. This burette can be used for titration. Actually whether it is titration or not faayidaan isaa inni guddaani
volume record gochuu volume consumed ta'e sana record gochuudhaaf nu fayyada waan ta'eef sababa sanaan as keessatti ramadame jechuudha wanta dhangala'aa measure gochuu keessatti. Isaan kun akkuma argaa jirtan amber bottle jennaani reagent bottleidha. Akkuma beektan shirooppii garaagaraa itti qabachuudhaaf wantoota meeshaalee nu fayyadanidha isaan kunniin saayizii garaagaraatiin jiru. Saayizii garaagaraatiin jiraachuun isaanii saayizii garaagaraatiin semi-solid or liquid dosage form akka qopheessuu beekuudhaaf jechuudha. Kalarii isaanii ilaaltan inni kun amber bottle jedhama. Amber bottle kun ifa aduu gara keessatti waan hin galchineef oxidation yookaan side reaction avoid gochuudhaan integrity or stability of active ingredient up to beyond use date sana akka ga'uuf nu fayyada jechuudha. Naaf bifa sanaan volume garaagaraa record gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu the role of pharmacy technician in compounding jedha. Maanni rooliin isaa pharmacy technician tokko rooliin inni qabu maannedha. So the pharmacy technician role in compounding is always changing and expanding. Yeah, compounding keessatti role of pharmacy technician is always changing and expanding ta'uu danda'a. Most commonly pharmacy technician are involved in assisting compounding of extemporaneous preparation, sterile or non-sterile jedha. Kanaaf assist gochuu gargaaruu keessatti karaa nutti agarsiisuu keessatti gahee guddaa taphatu. Kana qofa osoo hin taane meeshaalee itti fayyadamnu sterilize gochuu keessatti they are very important role. So generally walumaa galatti garuu pharmacy technician wantoota kanneen hojjechuu danda'a. Inni tokkoffaa securing all prescribed medication or device from inventory. Inventory keessatti prescription irratti keemikaalli jiru keemikaalli nu barbaachisu jiraachuu dhabu nu mirkaneessa. Kana qofa osoo hin taane meeshaa itti fayyadamnu equipment jiramu hin jiru kan jedhu inventory sana keessa ammas nuuf mirkaneessa. Inni biraa measured finished dosage form known as quality sufficient. Yeah, erga hojjannee finne booda measuring dosage form keessatti gahee guddaa taphatu. Ingredientota nu barbaachisan collect gochuu keessatti gahee taphatu. Akkasumas determine the amount of ingredient meeqatu nu barbaachisa. They know and a compounding sterile preparation is appropriate aseptic technique equipment and device. Kuma jenne meeshaaleen sun sterile ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii naannoomti nuti hojjennu sterile fi sterile ta'uu dhabuu isaa facilitate nu godha jechuudha. Equipment dabalatee. Akkasumas compounding cytotoxic and other hazardous preparation nuti fakkeenyaaf toxic chemicalii ta'een yookaan warroota volatile ta'an akkaataa itti fayyadamnu beekuu dhabuu dandeenya. Kanaaf pharmacy technician kana irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa disposing of hazardous or non-hazardous waste disposal keessatti ammas packaging of finished products and generating accurate and complete labeling affixing them appropriately dha. Kanaaf labeling sirrii ta'e qopheessuu fi affix gochuu keessatti akkasumas medication qopheessin yookaan immoo qopheessuun fayyadan yookaan immoo erga qopheessine booda dispensuu sun godhin dura bakka gaarii store gochuudhaafis pharmacy technician roolii kanneen taphachuu ni danda'a. So kana fakkaata jechuudha boqonnaan tokko paartii lammaffaa paartii sadaffaatiin har'a bifa kanaan xumurree jirra. Kanaaf chaanaalii keenya ammas subscribe gochuu viidiyoo keenya hiriyoota keessaniif forward gochuun dagatina ijoollee gargaaruudha jechuudha. Karaa biraatiin barattoonni meeshaalee kanneen at least akkamitti akka fayyadaman beekanii akkasumas viidiyoo afaan isaaniitiin barachuu gaafa barbaadan isaan gargaaru argachuu dhabuu danda'u silatii fi barattoota faarmaasiidhaaf osoo forward gootan baay'ee nama fayyadu jechuudha. Chapter tokkoffaa paartii sadaffaa kanaan almost xumurreerra. Next chapter 2 on quality control in pharmaceutical compounding kan jedhu kanaan kan wal arginu ta'a. Hammasitti nagaannaa jiraadha. Garuu ammas chaanaalii keenya haarawaa taatan taanaan chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya like gochuu akkasumas koomentiif yoo qabaattan wanta fooyya'u koomenti sekshinii jalatti naa kaa'uun dagatinaa jennaa. Naaf chaaptarii kanaan wal arginutti nageenyi isiniif haa baay'atu.